Joyar Kafone walitti deebinee jira tapha Morocco fi Niizerlaand gidduutti gaggeeffamaa jiru kan walitti deebine yoo ta'u tapha kana akka ajaa'ibaatti bareedee akka inni isin bira ga'u kan taasise mana gurgurtaa kompiitaraa boreeffanidha. Taphni carraa jalqabii Niizerlaand isiitiin kan itti fufe yoo ta'u gara Niizerlaand dudduubarraa Virgil van Dijk kubbaa bareedaa gara Niizerlaand gara fuulduraa dabarsan taphataan Morocco adda isaatiin giphaa'uudhaan gara gidduutti deebseetii kan jiru. Rukutaa ragaa Moroccof Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi rukutaa yaalii bareedaa taasifame. What a brilliant save from Verbruggen. Kubbaa ajaa'ibaan gara isaatti yaalamte. Verbruggen akka ajaa'ibaatti ofirraa qolachuu danda'ee jira. It is brilliant save. Yaani kabajamtoota hordoftoota keenya tapha kana sponsor gochuudhaan kan nu bira dhaabbate mana gurgurtaa kompiitaraa boriifan kompiitaraawwan gosa barbaadan isiniif dhiyeessuu irrattiidha kan inni argamu. Kanneen akka desktop, laptoppiiwwan garaagaraa gosa Lenovo, HP. Oh my god! Oh my god! Ashraf Hakimi namallee yaalii ajaa'ibaatii kan inni taasise. Oh Verbruggen rukutaa ajaa'ibaa akka xiyyaatti gara isaatti rukutamuu irratti argaman akka ajaa'ibaattiidha kan inni ofirraa qolachuu irratti argamu. Malee kubbaa bareedaa ture karraa eegaa Morokkootti kan yaalame. Yenigaa kompiitaraawwan gosa garaagaraa desktop, laptoppiiwwan garaagaraa Lenovo, HP, Apple, Toshiba, Realme fi kan kana fakkaatan argachuu dandeessu. Mana gurgurtaa kompiitaraa boreeffan irraa kubbaa bareedaan gara fuulduraa darbuu irratti argama gama Niizerlaand isiin. Kubbaa bareedaa Samarveel kubbaan achas deebise koodii gab goal! Wow! Koodii gab goal! Niizerlaandiif galchii jalqabaa lakkoofsise. What a brilliant finish! Oh, kubbaa Samarveel qabatee gara sarara peenaaliitiitti fiige. Koodii gab goal akka ajaa'ibaatti xumuratti gochuu danda'e. Now Niizerlaand is 1, Morocco 0. Mazraoui. Haris Shamsuddin's cross. Oh wow! It's a drop. Galcha ajaa'ibaa lakkoofsisuudhaan Moroccoon akka isaan Niizerlaand isiin qixxaatan taasisee jira. Wow! What a crazy night! It is Netherlands. It is Morocco. Now Morocco 1, Netherlands 1. Ajaniga kabajamtoota hordoftoota keenya mana gurgurtaa kompiitaraa boriifan irraa meeshaawwan kanneen akka SSD, pointer, wireless mouse argachuu dandeessu. USB faallee akka ajaa'ibaatti argachuu dandeessu. Oh my god! Moroccoon galchii lammaffaa lakkoofsuudhaaf yaalii bareedaa taasisuu irrattiidha kan isaan argaman. Yenigaa manni gurgurtaa kompiitaraa boriifan meeshaawwan kanneen akka USB cleaner, keyboard fi kan kana fakkaatan akka salphaatti isiniif dhiyeessuu danda'u. Maree mana gurgurtaa kompiitaraa boriifan waliin hojii bareedaa hojjechuu dandeessu kan isiniin jedhu aanan Fayisa Fidaati. Teessoon keenya shaggar kutaa magaalaa Sabbataa yoo ta'u odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti argamu kana fayyadamuun nu quunnamaa isiniin jedhu. Taphni Morocco fi Niizerlaand gidduutti gaggeeffamaa jiru xumurame. Kutaa adabbiitiin adda ba'uu irrattiidha kan isaan argaman yeroo ammaa kana. Saibari scored it! Saibari scored it and both Morocco wins the next World Cup. Wow! Morocco wins the Netherlands. Now Morocco can jump to 16 rounds World Cup. Wow! 2026 World Cup is success for Morocco national team. It is brilliant night for Morocco.